Itoophiyaan biyya argama bunaa taatus buna irraa faayidaa barbaachisu argachaa hin turre. Xiyyeeffannaa mootummaan yeroo ammaa damee qonnaaf kenneen buna gabaa addunyaa irratti dorgomaa ta'e baay'inaa fi qulqullinaan dhiyeessuuf mootummaan giddugala dhandhama qulqullina bunaa babal'isaa jira. Abbaan taayitaa bunaa fi shaayii Itoophiyaatti giddugalli sakatta'iinsa qulqullina oomisha bunaa fi sartifikeeshinii magaalaa Mattuutti ijaareen daldaltoonnii fi dhiyeessitoonni bunaa Faanaa Miidiyaa Koorporeeshiniif yaada kennaniin buna qulqullina isaa eeggate gabaa addunyaa baay'inaan dhiyeessuuf fayyadamoo ta'uuf gaaffii yeroo dheeraaf gaafachaa ture deebii argachuun fayyadamoo nu taasiseera jedhan. Jimmaa deemnee ji'a faatti guyyaa 15tti guyyaa 20tti nu qaqqabee darabee nu qaqqabee waraansaa turre. Amma garuu amma finne waraansine amma wuxxeetiin nu ba'ee obiriin nu galee immoo deebisnee kaampaaniidhaaf erguun hin dandeenya. Harruma ta'e jechuudha. Naggaadeen tokko baankiidhaaf kan fudhatetti hojjetu jira. Liqeeffatee kan fudhatu jira. Namarraa fudhatee kan hojjetu jira. Birriin sun harkatti jalaa qabamee ta'a. Kana garuu asitti rootee jedhu amma buna kana amma har'a birriin bitee miti. Ji'a tokko taa'ee waraansuudhaaf ji'a tokko turuutti amma har'a waraanamee har'a birriin galeef jechuun immoo faayidaan isaa badaa ol gatee deema. Buna tokko amma makiina tokko kaatee pirooses godhuudhaaf guyyaa 2-3 hanga 7 sitti fixuu hin danda'a. Asitti garuu makiinaan tokko har'a warshaadhaa fe'ee dhufee asitti pirooses ta'ee gara Finfinneetti geggeeffamuudhaaf yoo baay'ate guyyaa 3. Isayyuu amma kaffaltiin raawwatee pirooses amma ta'utti malee baay'ee nu xuruutti success nu godhe hojiin as ta'uunsaa. Bunni galii fi dinagdee biyyaa akka dabaluuf dhandhama bunaa irratti xiyyeeffannaan hojjetamaa jira jedhe ogeessi dhandhama bunaa Tashoomaa Ubat. በዋናነት እዚህ ላብራቶሪ ውስጥ የምንሰራው ሁለት ነገር ነው። Akka ijuutti laaboraatoorii kana keessatti wantoota lamatu hojjetama. Inni tokkoffaa ija bunaa irratti, lammaffaan immoo dhandhama isaa irratti hojjenna. Kanaanis buna tokkoof qabxii ni kennina. Ija isaatii fi qabxii 40 keessaa kenninaaf. Shiniitiin ammoo dhandhamnee 60 keessaa kenninaaf. Waliigalaan 100 keessaatii jechuu kiyya. Kanaanis sadarkaa tokkoffaa, lammaffaa, sadaffaa, afuraffaa jennee kenninaaf. Alatti argama yoo ta'e immoo siinii 8 nama 8tu dhamdhama. Kunis buna sana adda baasuudhaaf. Bunni gurraachi kan ilbiisotaan miidhamee jiraachuu danda'a. Kan adda baasuudhaaf ammoo kan nuti dhamdhamnu. Tokkoon aanaalee bunni isaanii ni beekama. Dhamdhama garaagaraas qabu. እያንዳንዱ ወረዳ ቡና የራሱ ሜክ ኤንድ ሼፕ አለው። የጣም ልዩነት አላቸው። Oomishtoonni fi dhiyeessitoonni bunaa fi yuuni'eenoonni iddoo birootti erguun baasiif saaxilamaa kan turan yeroo ammaa gaaffiin isaanii mootummaan deebii itti kenneera jedhan. Abbaa taayitaa dhandhama bunaa fi shaayii Itoophiyaa damee Mattuutti hoogganaan dhandhama bunaa fi shaayii godina Iluu Abbaa Boor obbo Geediyoon Sambaabaa. Oomishtoonni, daldaltoonni akkasumas immoo almii laakiin, aqraabii laakiin dhaabbattoota yuuneenii kan ta'an yuuneeniin hundinuu qabeenya isaanii, buna isaanii karaa jimmaatti kan ergaa kan turan har'a garuu balbala isaaniitti mootummaan dhandhama bunaaf shaayii kana isaaniif banee gara dhandhama bunaaf shaayii kanatti fiduudhaatiin buna isaanii sadarkaa baasifatanii sadarkaa qulqulleeffatanii qulqullina isaa eeganii fidanii gara kaampaanota isaan barbaachisanitti kan ergatanidha jechuudha. Dabalataanis yeroo ammaa fayyadamummaa isaanii bira darbee galiin magaalaa Mattuu dabaluun hojiileen misoomaa akka hojjetaman taasiseera jedhan. Guyyaa 15-20-30 fixu ture guyyaa tokko keessatti sadarkaa isaa baasifatee yeroo kaampaaniif dhiyeessu gammachuu guddaa isatti dhaga'ama. Inni lammaffaa akka waliigalaatti akka godina Iluu Abbaa Boor magaalaa Mattuutti galii inni oomisha kanarraa argachuu qabu ture jechuudha. Kanaaf bakki biraa kan argatu har'a asitti hambisee magaalli akka godinaatti akka aanaatti hundumtuu galii irraatti argachaa jechuudha. Kun immoo maal inni ispaanaal koordii biyya tokko ta'eera, guddina biyya tokko ta'eera jechuudha. Magaalli sitti guddataa, godinni sitti guddataa, aanaaleen sitti guddataa. Kun immoo maatiin hundi, uummattoonni hundumtuu gammachuudhaan simatanii haala kanaatiin simatanii hojii kana itti gaggeessaa tursiisaa jirra. Xiyyeeffannaa mootummaan misooma bunaa irratti kenneen galiin biyyattii dabaleera jedhan itti aanaan bulchaa godina Iluu Abbaa Boor obbo Muhammed Xaabbaa Fiixaa. Biyyi hankeenya bara kana yeroo jalqabaatii fi buna biyya alaatti ergite keessaa doolaara biliyoona 3 argatteetti kan isiin jirtu jechuudha. Sana keessaa toonii 60,000 kan gabaa giddu galeessaatiif dhiyeesse godina Iluu Abbaa Boor jechuudha. Akka Oromiyaattis buna naannoo gabaa giddu galeessaatti dhiyeessuudhaan sadarkaa jalqabaarra godina jirtudha. Uummanni hankeenya bal'inaan buna oomishuu irratti kan inni beekamu.